Akkam jirtan hordoftoota ayyaantuu asallaa nageenya kiyya bakka jirtanitti isinaa qaqqabu. Ayyaantuun irra sigaa keessummaa sii gootee na dhiyeessitee jirti yeroo lammaffaa fi galatoomtu. Gaaffii sii jalqabaatti dhufnaa gaaffii sii walumaan dubbisna qaba. Gaaffii sii jalqabaa mee hordoftoota koo nagaa gaafadhu jaalala saba keetiif qabdu ibsadhu jedha. Egaa Oromoon nagaa jechuun isaa bakka guddaadha. Sirna gadaatiin waan hundaa keessattiyyuu nagaan bakka guddaa qaba. An osoon barreeffama kanallee jenne afaan kiyya nagaadhuma bare nagaa dura sin gaafadhee irra deebi'ee ammas akkam jirtu nagaa jirtu isiniin jedha. Jaalala biyyaa waan jette irratti namni takka jaalalli kuni biyya kana keessaa biyya keenya kana inni irratti sooromes inni irratti iyyoomes inni irraa waan nyaatu dhabee biyya irraa gadhiises agabuu ta'e hiyyummaan illee akka malee daangaatti dabartee jechuudha. Biyya isaa inuma jaallata. Inni irratti dhalatee guddates inni haati abbaan keessaa godaananii ilmoo dhaqanii biyya alaatti argatanillee ilmoon sun illee jaalaluma biyya sanaa dubbatti. Beekaan wallaalaan osoo siwaa tokko hin gooneef dhimma bakka tokko taa'ee kiiloomeetira meeqa irratti jaalalaaf biyya isaatiif qabu lubbuu kenna jechuudha. Kanaafuu anis warra sanarraa tokkuma jechuudha. Keessatti sooromuu baadhus keessatti keessa jiraadhee iyyummaa sanas baadhachuu baadhu. Bakkees taa'ee qaamaanis qalbiinis biyyuma koo hin jiraachuudha. Qaamaan biyya alaa jiraadhee qalbiin biyyuma koo hin jira galgalaa ganama biyyuma koo yaada hin jaalladhas jechuudha. So jaalala haaluma kanaan ibsa. Akkana jedheellee jaalala ulfaataadha jaalala biyyaa kana ibsuuni. So kaala kana ibsa. Inni lammaffaan gaaffiinsi lammaffaanii zakkiin akka gaa'ela qabu beeka. Mee haadha manaa keetiin akkamitti wal bartee wal barattan waggaa meeqatti mana dhaabdan. Gaaffii lama qabu of keessaa gaaffii lammaffaadha. Akkamitti wal bartee isa jedhu gabaabaadha. Wallaadha nuti ijoollee wallaati. Kanaaf moor akkaataa nuti karaa gaa'elaa walitti dhufne ammoo karaa siisteriitiin hiriyaa siisterii kiyyaate waan taateef karaa dhumasiitiin gaa'elatti dhufne jechuudha. So kanaaf waggaa meeqattiin kun waggaa biyya keenya kana hin beekne miti rabbiin sanata haa beeku. Ani bara ayyaantu ani bara ummuu koo gaafadhee jennaani bara baaqilaan ishee Siraaj Tole dhalattee naan jetteetti gaabara sana gaafanne. Okay. Naannoo waggaa 18 dhuma keessan jira walumaa galattuu yeroo ani fudhatti seenuanii naannoo dhuma kana keessa wayiitiin jira jechuudha. Waggaa meeqatti baay'ee waggaa sanaa gadi jechuudha gabaabamattiyyuu yoon kana jedhe garuu miidiyaadhaafis waan sirrii hin taanee fi wagguma 18tti naa qabadha. Okay, gaaffii sadaffaanii jijjiirama gaa'ila duraa fi erga gaa'ilatti seenanii qabxii afur. Okay, gaa'ila dura maaltu jira? Itti gaafataman qabdu dhugaa dubbachuuf gaafa gaa'ila dura gaa'ila gaafa godhatiin dura itti gaafataman qabdu. Bakkuma barbaadde ooltaa bakkuma barbaadde bultaa abbaa barbaadde gadi baatee soo barbaadde taafalaxuu dandeessa akkuma feete kamaashee taadha itti gaafasan. Sigalee garaagarummaan baay'een isaan waan jiru itti fakkaatu. Itti gaafatamummaa baay'ee hin qabdu yoo akka gaafa mana ijaarteetti jechuudha. Ani wanti hin beekuudhaan sumaan waan ofirraa beekurraa gaafa dubbadhu an baay'inaanis intinummaa kana keessa umurii kootiin dabarsine laaxxummaadhaan jechuudha. Dhugaa dubbachuuf immoo waan hin argine natti fakkaataanii. Inni kun kana isa wanti irra ibsuu danda'u maa inni erga gaa'ilatti seenanii booddee. Erga gaa'ilatti seenanii booddee garaagarummaan jiru tokkoffaa itti gaafatamummaa qabaatta gaafa sana. Duraan bar itti gaafatamummaa abbaa haadha keetiitu jira miti silaa tarii abbaa haadha kan kee xooruu itti gaafatamummaa qabda miti garuu noo gaafa sana miti. Itti gaafatamummaan dhugaa kan sirratti argamu gaafa haadha manaa fuute itti gaafatama baay'ee qabda. Isii akka nama tokkotti jiraachisuun itti gaafatama kan keetii isiin hojjettu hadhiistuu qabeenya haa qabaattu hadhiistuu garuu itti
itti gaafatama kan qabu si akkasitti yaadda. Kabajaan dur hin jirres abbaa baluufaa jedhamta gatarii akka biyyaatti yoo ta'e abbaa ekereefaa jedhamuu dandeessa. Mana boo'ichaa dirqama deemta. Nama awwaalta sabsabaa jedhamu sana yookaan walgayii afuu hin dandeessu. So wantoota akkasiitu jijjiiranii jechuudha. Walumaa gala moor karaa hojiittillee itti gaafatama waan qabduu fi haadha manaa qabda. Dur nama takka turtee laattee turteeti nama takka amma lama taateetta ammas gara sadiitti deemaa jirta. So waan baay'eetu si eeggata. Garaagarummaan jiru gaafa duraa akkasitti yaada jechuudha. Gaafa gara manaatti dhuftu itti gaafatama baay'eetu sitti keessatti dhagahama. Jireenya kiyya akka nama tokkotti jiraachuun qaba jetta. Jireenya gaarii jiraachuun qaba jetta. So waan baay'ee sitti dhagahama. Garaagarummaan jiru itti gaafatama keessa turuu fi itti gaafatamatu hin qabaatin jiraachuu fi itti gaafatamatti immoo dhufuudha. Haadha manaa gaafa hin qabaanne ture itti gaafatama baay'ee hin qabdu. Gaafa haadha manaa qabaattu itti gaafatama waan baay'eetu sirra jira jechuudha. Nama ati akka nama tokkotti ofumaa keetii ofitti jijjiiramtaa iyyuu bara. Ani gaafan jalqaba fuudhu yeroon hin fuudhu bakka ofumaa kiyya sammuu kiyyattiin hime. Ati kana booddee mana boo'ichaa dhaquu qabda. Ati bakka ijoollee xixiqqootti karaa daarii teessee jumaa qamaa nama tarabuu hin qabdu akkas sammuu kiyyattiin jedhee jechuudha. Hime dhandhaabe bakka. Nan qaamaa yoon hin qaamu dhokadheetiin qamaa ture jechuudha. Mana kee jechuun akka kana dura sana karaa daarii taa'ee waan ijoollee durbaa karaarra dabartuu ol deemtu gad deemtu dudubbisaa tarabaanii hin dhaabee jechuudha sana. So garaagarummaan jiru kana fakkaata. Inni arfaffaanii yeroo baay'ee gaa'ela nama yeroo baay'ee wanni gaa'ela namaa diiguu danda'u kana jettee yaaddu kana jettee kan itti yaaddu jedha. Gaa'ela namaa kan diigu maa inni obsa walii dhabuudha wanti biraan jira. Obsa walii dhabuu namni tokko gaafa wal bira jiraatu walitti aara. Walumatti aaraa jiraata nam tokko ilma gemmoon walitti bu'aa jiraata. Garuu walii obsuu dadhabuudha. Wanni gaa'ela namaa diigu tokko walii obsuu akkasumas immoo shakkii gidduu namaatti uumamu. Walii obsuu shakkii gidduu namaatti uumamu kontirool gochuu dadhabuu yookaan amantaa walii dhabuu wal hubachuu dadhabuu jechuudha. Wal hubachuu fakkeenya wal hubachuu gaafan jedhu namni tokko fakkeenyaa fi waan ati yaaddu waan biraa ta'e fakkeenyaaf abbaan manaa waan piroosesii baay'ee tokko ofirraa qabaata. Hojii hojjechuutiin qabaa mana kan akkas gochuun qabaa yookaan wantoota tokko tokkoon biizii yeroo inni ta'u hubachuu dadhabuuni yookaan isiinis akkasuma innis wal hubachuu dadhabuudha walumaa galattu. Wal hubachuu dadhabuu, walii obsa dhabuu, wal shakkii. Kanneen jireenya sirriitti diiga. Yoo anis yeroon hin aaru isiinis ka aartu yoo taate jireenyi kan keenya ilma sana ibidda itti qabata jechuudha. Shakkiinis yoo guddate akkuma kana. Shakkiin gaafa shakkiin uumamu eessa dhuftee, eessa turtee, eessa baatee, eessa deemtee kanneentu uumama. Gaafa gadi ba'uu bilbiluutu uumama. Akkuma ganamaa ka'ameen stress wargochuu eegalama gaafa sana jireenyi namaa beekamaadha kun hin diigama gaafa sanatti. So walii obsuun jiraannaan garuu wanni jireenya namaa diigu yoo dhufellee jireenyi sun deebame kontirool gochuu hin danda'ama. Akkaataan hin diigamne gochuu ni danda'ama jechuudha. Asuma wanni jechuu barbaadu obsa an akka kanatti obsa qabaadhe utuu hin taane tarii yoo gaaffii kana keessatti jiraateen tarii himuu hin danda'a waggaa meeqa argan fuudhee jireenya na diiguu danda'u walirraa adda nu baasuu danda'u baay'ee uumeen jiraan. Garuu obsuma isiitiin jireenyi kan keenya hanga irraatti ga'ee jira. Karabbii itti dabalamee jechuudha. Arra garuu akaleessinii fi arra garagara. Ijoollummaan qaban ture isiinsa qabaattu malee garuu amma obbaraatiin dhufe. Akkamitti waan sanii waan dabarse waan akkamittiin ariifannaa akkamii akkan qabu jireenya kana bakka yooniin arra dhaabbadhee achi ilaalu chilaawwana yoona waggaa kana hunda wajjiniin turre utuu anis akka isiinis akka kiyyaa taateeti ta'e isiin naa obsuudhaanii jireenya kan keenya ammarraa ga'ee arrammuwaanis obsuu hin danda'a jechuudha. Arraanis obbare obsuu hin danda'a. So arfaffaadhaan kuni yeroo baay'ee diiguu danda'u. Wanti nama diiguu danda'u gaa poointiin gurguddaan isuma kana yaadaan wal amanuu dhabuu,
shakkii jechuudha, walii obsuu dhabuudha, wal hubachuu dhabuudha. Walumaa galatti immoo zaakir maal barbaada? Ekelee maal barbaada? Isiinoo maal barbaada? Wal hubannaa dhabuu. Yeroo inni cinqii waan biraa keessa jiru cinqiin tokko dhufamee irraan kan biraa itti dabalamu. Maaliif asbeeza mana keessaa hin taane? Inni waan takkaaf yaadeetu cinqamee jiru waan takka kiraa isa waan inni piroojeektii inni qabee jiru kanarraa yookaan nama artistii tokko yoo ta'e inni waan tokkorraa gaafa inni cinqii keessa jiru isiin immoo dhuftee mana keessaa waan takka itti dubbachuu wama keellasii wa'ii. Kana jechuun cinqii inni keessa jiru hubachuu dadhabuu waliif yookaan isiin yookaan barattuu wa'ii taate bakka takkatti bakka sadarkaa guddaa takkarra yoo jiraatte innis hubachuu dadhabuu isii kana waan isiin barbaaddu hubachuu dadhabuu. Walumaa galatti hubannoo wal hubannoo dhabuu karaa lamaniitiin dhufu. Karaa isaa qofatu hin taane karaa hundaan iyyuu. Shakkii karaa lamaniin dhufu. Karaa isii qofatu hin taane karaa dhiiraatiinis dhufu. Kun hundumtiyyuu waan jireenya diiguu danda'anudha jechuudha. So inni biraa akkam ta'uu qabaadha iyyuu guddisni ijoollee. Ijoollee sirriidhaan hin qabaa. Guddisa ijoollee itti gaafatama baay'ee kan qabu haadha. Abbaanis hin qaba, abbaan hin qabu miti. Guddisni ijoollee namuu itti gaafatama qaba. Afaan ofiitti dubbachuudha. Ulfaataa ta'ullee mana keessatti akkaataa itti of akka baranu, of akka ta'anuuf keessumaayyuu konfidensii akka qabaatanuufi konfidensii akka qabaatanuuf ijoollee ofii konfidensii irratti guddisuudha. Hin dandeessu osoo hin taane hin dandeessaa barsiisuudha. Ijoolleetti gaafa isin xiqqoo si guddattu wayiin jala deemuu dhiisuudha. Nyaadhu ofii keetii jechuun akkasiin nyaattu ofii gochuudha. Kophee ofii kan keetii kaadhu jechuudha. Akkasiin kaattu gochuudha. Huccuu uffadhu ofii kan keetii jedhanii akkasiin ofii uffattu gochuudha. Of dandeessuudha. Wannoonni kuni ijoollee mataa ijoollee irratti konfidensii uumaa deema. Gaafa isin oolmaa daa'immaniirraa kaasanii waan akkasii ijoollee akkas godhaa jiraachisanii gaafa kana ijoolleen gaafa guddataa deemtus akka waa hundayyuu gochuu dandeessu sammuu isii amansiisaa deemte jechuudha. So kanaaf ijoollee waa hundaan jala deemuutu hin taane akkasiin of dandeessu gochuudha. Akkasii ammumaan akkasiin nan danda'a jettu gochuudha. Kanarratti kana godhasi ijoollee suutumaan qabuudha. Guddisni ijoollee gaa kana fakkaata garuu hankoo baay'inaanii dhamanaa kootiitu waan kanarraa gaafattanii irra caalaadha. Ani bakkee oolaa guddisa isiin sirriitti waan guddistuufi isiinumatti dhiisee hin jiraanii ammaaf hin dandeessisi osii waan isiin hin dandeenye yoo jiraate nan gargaaraanii garuu ani karaa bakkee kanan fiffiiga waan ta'eef deebii kana yeroo biraa sirriitti isinii qabadheetan dhufa karaa isiitiin tarii. Akkasii gaaffiin isin na gaafatte kana fakkaata. Meemee gaaffii dhumarraa maal akkasiin jettee ilaalla. Yeroo baay'ee isinii hojii ture baay'ee galatooma waan agawanaatti na dhaggeeffattanii fi inni biraa gaaffiin isii dhuma malee. Gaaffii kan koo xumuree jira galatooma jettee anis asitti affeertee karaa chaanaalii kan keetiin affeeruu kan keetiif galatoomi anis ulfaadhuun isin jedha daawwattoota keenya keetiin illee. Sinillee hedduu galatooma mucaa kana jajjabeessaa intaloon kun cimtuudha. Anis har'a sirriitti wantoota baay'ee konfiis wantoota godhanii jiranii keessummaas waan qabuufi waan hojjechuufi waan hin qabuufin waan kana hojjedhee gaaffiisii kanarratti. So mucaa ayyaantuun nama jabduudha. Mucaa jabduudha jajjabeessaanii chaanaalisii subscribe godhaa fi like godhaa fi view ilaalaa fi comment barreessaa fi ijoollee akkasiitii jajjabeessaa isiniin jedha. Anis immoo Zakkii Iluu YouTube channel qaba. YouTube channel kee subscribe godha, like godha, comment godha, hiriyoota keessanii qooda dhimmoota garaagaraa irratti hin barsiisaa dhimma konkolaataa, theory, practice akkasumas interviewlee tokko wantoota akkasii irratti hojjedha. Zakkii Iluu jedhaatii deemaa ilaala yoo isinitti tole subscribe godha isiniin jedha. Hedduu galatooma yeroo biraa garuu sirriitti gaaffilee dhuma ammaa kana sirriitti bifa gaarii ta'een isiniif akka dhiyeessu abdii qaba. Wantoota wal'aanii fi dhiifama isiniin jedha. Barreeffamallee albuma kanaan banee baay'ee biiziin ture hojii hedduu hojjetaa ture. Sanaaf sirriitti dubbisaallee sirriitti deebicha tarii deebisuu dhiisuu hin danda'a. Akkasii nagaa ta'a. Gaana biraa galgala gaarii qabaadha.